waan jara jettu dhaga'uu dhabnaaniin kaabinoota ganda keessa deemteetiin uummata roriftu kanatti funyaa yoo hawaasnii fi qeerroo wal taatee ofirraa qabde ufiin sirroofti warri mataa sunni ufiin sirroofti. Uummata daka kana qabsotti hin jirre yoo kun gara sii miidhamu martuu macalliseetumaan ilaala waan ta'eef namni tokko abbaa kanaa siin jedhaan jiru. Abbaa kanaa Oromoof Oromiyaan jedhaan jiru. Oromoof Oromiyaan nama keessaa waa dubbatee waa gabbayee uummata Oromootiif lafa Oromoon saamsina qabeenya Oromoon saamsina jedhee waa dubbatu hunda hidha guuraa jiranii. Kanaaf uummanni Oromoo ammas hawaasni Oromoo warroonni abbaa maatii gurguddaanis yoo Oromiyaa fi Oromoon jiraatti kabajamtanii akka gaarii jiraattan waan ta'eef adoo Oromoof Oromiyaan hin jirre jireenyi hin jiru waan ta'eef uummanni kamuu namni kamuu qabsoo ofiitti deebi'ee ofirraa faccisuu qaba. Warra bilxiginnaaf wayyaanee ergamtoota wayyaanee jalaa baatee ammas uummata Oromoo cunqursitu tanniin ofirraa kaasuu qaban. Qabsoon jalqabaa Shimallis Abdiisaa mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuu hin qabu. Nama Oromoo fi Oromiyaaf yaaduu miti ergamuu malee nama sammuu ofiitiin hojjeteetiin uummata Oromoo rakkoo fi gadadoo uummata Oromoo hubatee rakkoo san furuu fi rakkoo uummata Oromoo furuuf hojjetuu miti waan ta'eef uummanni Oromoo Shimallis Abdiisaa ofirraa kaasuu qaba. Shimallis Abdiisaa irraa ka'uu qaba. Yoo uummanni keenya cal'iseetumaan akkuma duraanii matama qaqqabate adada uummanni keenya cal'isuun adada uummanni keenya bakka rakkoon jiru san irratti hooyi nurraa dhaaba hin jennetti rakkoon adadumaan mandhee uummata keenya keessa gaddeemaa lafa qabataa deemti malee uummata keenya irraa furamaa hin deemne. Bakka rakkoon jiru san rakkoo san maaltu akka uumee fi mootummaa rakkoo kana uumus itti ofirraa yoo hin falmin adada rakkoo jalaa cal'isanii adada namni jalaa deemu adada namni jalaa obsee cal'isee mana galuun rakkoon sun mana waliin seenaa deemti malee irraa alatti afaan deemti. Waan ta'eef uummanni Oromoo jabaatee baha Harargee Baalee Gujii Boorana Wallagga Oromiyaa kaabaa kibba bahaa dhiyaa doon jedhin qabsoo ofii cimseetiin haga gaaf filannoon yoo koronaan kun baheetiin gara filannootti akka deemamu ta'e haga gaaf gara filannootti deemanii ofirraa faccisuu qaba waan rakkoo jedhu. Akka duraanii sanis gara dhagaa darbannaatitti gara waa balleessaatitti adoon deemin dura adoo karaa cufaa hin gayinitti garuu rakkoo uummata Oromoo amma rakkataa jiru kana ofirraa dhaabsisuu ofirraa lash godhuu haga gaaf filannoon dhufe uummata Oromoo jabaatanii uummanni Oromoo paartota Oromoo kanneen yoo jarri tokko taateetiin yoo jarri tolte yoo jarri hin taane rakkoon Oromoo ammas ittuma fufaa jabaanneetiin wal taanee bakka hundatti wal bira dhaabanneetiin uummanni Oromoo rakkoo keessa bahuu qaba jabaadhaa bakka jirtanii wal deeggara amma san bira tarteetiin waan gootu dhabdeetiin abbaa qabeenyaa abbaa miskiina abbaa duulaa nama jedhamu Dr. Dinquu Dayyaasaa abbaa qabeenyaa Oromiyaa keessatti soba uummata Oromoo gargaaru rakkataa Oromoo gaaf dur uummanni keenya sababa wayyaaneetiif oppiidiyoon shira xaxxeen daangaa Oromiyaa irraa buqqa'aa turan daangaa Sumaalee irraa buqqa'aa turan sanni nama adda dureen bira uummata keenya bira dhaabbate nama gaaf uummanni Beenshaangul Gumuz uummata keenya irra rorrisaa bahe san bira dhaabbate nyaata ta'ii waan adda addaa erguuniin uummata keenya bira sabboonummaa qabu itti agarsiisan amma waan kaabinoonni Oromiyaa guutuun Taayyee irraa jalqabanii Taayyeen hangafaayyuu waa balleessuuf ilma Oromoo itti roorrisuu irratti
nama abiyyitti aanee namni hamaan taayyee fi awwaluu abdii namni kunni lamaan ummata Oromoo irratti nama ummata Oromoo nyaachisuuf saamsisuuf qophaa'a waan ta'eef amma abbaa duulaa kanatti duulaa jiran. Duulli yeroo ammaa kana deemu hamaan abbaa qabeenyaa kana. Abbaan qabeenyaa kun akka jarri barbaadan sanitti waan jaran gabbarreef jarri dur ka baratan akka namni abbaan qabeenyaa Oromoo isa gabbaru jara gabbaru waan barbaadaniif abbaan duulaa kun sabboonaa bakka rakkoo uummata Oromoo qabu rakkoo uummata Oromoo san furuu malee kijibaa fi hannaa fi oppiidiyoon isaatuuf jala deemtu kana hin dhaga'u waan ta'eef amma duula ajaa'ibaa isarra geggeessaa jirti. Rakkoo dinquu dayyaasaa jettee halkanii guyyaa irra barreessaa irra hojjetaa jirti. Uummanni Oromoo nama kana bira dhaabatuu qaba. Namni kun yeroo rakkoo san uummata keenya bira dhaabataa ture. Rakkoo isaa rakkoo uummanni kun irratti roorrisaa jiru kanis irraa furuuf uummanni Oromoo yeroo kamuu bira dhaabatee nussii jira qeerroon Oromoo nussii jira jechuu ni qaba. Yoo akkasitti nama of duuba akka namni isa duuba jiru argite malee ilmaan bineeyyiin haywaanan kunniin irraan dhaabatu waan taateef akka qeerroon Oromoo uummanni Oromoo hawaasni Oromoo guutuun dinquu duuba jiru itti agarsiisuu qaba yeroo dhiyoo keessatti. Yoo akkas hin godhin kaabinoonni tunniin haga isa balleessitutti haga qabeenyi inni hagattii qabu nama Oromoo keessaa haga san waa qabu sanuu balleessitutti hin dhiiftu waan ta'eef abiyyi waan hin gabbarreef dinquun abiyyi waan hin gabbarreef gaaf dur jarri paartii bilxiginnaa deeggarsa mallaqa walitti qabaa deeggarsa abiyyi irratti hayyoota arrabsaa baay'isan warra polotikaa akkasuma warra diinagdee arrabsaa baay'isan deebi'ee garuu dhiifama gaafate dhiifamni isaa sun gaaf uummanni inni akkasitti hayyoota san arrabsisan dinquun dayyaasa waan jala hin menneqqatiniif amma duula ajaa'ibaa kan irra jiraniin uummanni Oromoo bakka hundaa gurra qeensee dhageeffate rakkoo isaa roorrisa jarri kunniin irra roorrisan kana waliin irraa qolatuuf yeroon isaa amma uummanni Oromoo jabeessee wal jabeessee hayyuu fi jabeessee akkasumas abbaa qabeenyaa ofii jabeeffate yoo eeggate malee uummanni kun ufiillee badee hayyoota Oromoollee balleessee abbaa qabeenya Oromoollee balleessuuf kutatee waan manaa ba'eef jabaatee uummanni keenya wal eegee rakkoos walirraa furee jabaatee walirra dhaabbatuu qaba jedha. Nagaan naa jiraadha har'aaf aganuma irratti dhiisaa taafte amma achitti deddeebina adda rakkoo ima haasofna hin dhiifnu adda rakkoo nutti isiitu nus jalaasiin yoo taane rakkoo nu duuka mana galti waan taateef jabaannee ofirraa eeguu jabaannee ofirraa faccisuu qabna jedha. Ilmaan Oromoo bakka jirtaniin rakkoo uummata Oromoo irratti akkasumas warri hayyoonni Oromoo rakkoo uummata Oromoo sirrii barreessaa dubbachaa yoo hin ta'in yoo caccabnee jenne rakkoo mana nu duuka galaa jirti. Kutaa Oromiyaa hunda keessatti rakkoo jira. Uummanni Oromoo rakkoo booyaa rakkoo himataa kun sababa mana hin qabne waan nyaatu hin qabne waan irraa hin qabneef rakkataa jira. Kun ammoo sababa mootummaan bilxiginnaa sababa waraanni Koloneel Abiyyiin akkasuma mootummaan cunduuraa poolisoota leenjisee uummata Oromoo irratti ergeetiin uummata Oromoo ittiin miidhaa jiran waan ta'eef uummanni Oromoo wal jabeessee wal bira dhaabbatee tokkoomee rakkoo kana furatuuf jabaateetiin hojjechuu qaba jedha. Nagayatti jiraadha baay'ee isin jaaladha. Ilmaan Oromoo bakka jirtan hunda wal jabeessaa wal bira dhaabadha rakkoo waliis hubadha soqaa jedha. Nagayatti Abdurrazzaaq eega dubbiin badde dhuftaa miti naa jabaadha naa jiraadha baay'ee isin jaaladha horaa bulaa nagayatti. Hawaati kanuma dhageeffadhu akka eessa jirti. Musliimota bitaatirra hayawaana mirga qaba ilma namaarra.
سلبين أمة إسلاما ردبناني جالا خلق محمد نفرق رحمتاني بيوتين إسلاما دبر ججبون إسلام ما مليح جبه برانقبو ديني دبم سيسو